hundi keetu gurraattiidhaan isin jebanarraa qabaate hundi keessanu gurraattiidha. Haa isin adii taatanii nama qeeyxanii dhugaa rabbiyaan waa hedduu dubbachuun barbaadu. Ganni ati hin barbaadu. Ganni ati hin boo'in. Wanti si boocisu tokko illee hin jiru. Ati jechuun dubartii cimtuu abbaa feete warra si qeequ. Ana hunda keenyaa nama caalu ati jechuun nama cimtuudha ati jechuun. Si galee cimina kan keetu keessa kan keessi ibsa jechuudha. Amala qabeettiidhaati. Namni fuulaanii miti. Amalaan bareeda. Ati nama amalaanis fuulaanis bareedduudha. Nama amalli kee halaalaa nama harkisuudha. Sanifuu jabaadhu hin boo'in amala wanta qasra gabbaate imimmaan kee uummata agarsiisin. Warra konfidensii hin qabne warra akka keetii guyyaa tokkollee viidiyoo gabbee uummataaf sagalee ta'u miti. Bikka uummata ni dhaabbate bikka namni guddaa dhaabbatee hin beekne warra dhaabbatu warra dhaabbannetu si qeeqa malee warri bikka namni guddaan dhaabbate gabbee uumamaan nama narrabsu. Kanaafuu cimtuu akkuma kaleessa cimaattee uummataaf dhaabbachuu turteetti akkuma hojii keetirratti cimtuu taatetti cimtuu ta'e hojjedhu gabbee hin mul'adhu fiigi utaal fakkittiin haa gabbaatu wallaahi walii gabbaana yoo adabatu baattan jechuudha. Oromoon nuti adiidha jettanii yoo wanni jechuuf jirtan ta'e nuti hiriira isin baasuu dandeenya miidiyaa kana gubbaa dhaabbadhaa miciyyoorraa dhiira hundaa gabbee si qeeqa adabadhaa dhugaa rabbiyaan waan kana caala dubbachuun barbaadu hedduu naaree wallaahi hedduu naaree waan ta'eef irraa dhaabbadhaa yoo irraa dhaabbattan. Galatoomii. Hawaasa keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poolisii koomee daqiiqaa takka naaf bakka dalagaan jira. Daqiiqa lama dubbadhee gabbu'a. Si danda'as keessaa waan taateef. Duraan dursa obboleetti teenya maakii galatoomii itti aansuudhaan obboleetti tiyya ani ganniin booyaa jetti jennaaniin mana cufee dhufee kalee ganamarraallee homa kana dubbataatiin turre. Akkana obboleessa tokkootitti ati sitti hin dhagamin ati nama hunda caalta. Akka jedhan sana osoo hin taane ati nama hundarraa ooli kaayoo qabda akeeka qabda safuu qabda dubartii miidiyaa kana gubbaarra jirtu irraa namni haga kan kee kabaja qabu namni haga kan keetiif abdii nutti horii ganda keenyas kabachiisee jiru akka gandaatti illee fudhanne jechuudha. Ati bifaanis gurraachoitu keessi kan kee ati takkaa gandaan nama qooddeen beektu kutaan nama qooddeen beektu amantaan nama qooddeen beektu dhugaa rabbii yoo fudhanne nama amantaan isaa amantaa biraa ta'ee masgiida rabbii ijaaraa jedhee amantaa biraa qabatee masgiida rabbiitiif dubbate muciyyoo tana qofaan arge jechuudhaan. Dhageeffadhaa. Hawaasa keenya warroonni jala deemtanii muciyyoo kana qeeytan warroonni yeroo baay'ee jala deemtanii waan silaa namni nama isinitti dubbatu isinitti dubbattee jirti. Ani haadha tiyya guddifadha, haadha tiyya badadadha, haadha tiyya fayyifadha, haati tiyya dhukkubsattuudha. Yoo ani jirre jiraachuu hin dandeessu narraa dhaabbadhaa rabbii jira jettee maqaa Oromootiin gabbaatee sin gaafatte. Maal isin balleesse waa isin jalaa fudhatte moo yoo waa isin jalaa fudhattee liqiin namaa wayirra jiraate gabbaa nurraa kafalaa jira wallaahi anatti irraa kafala yoo gartee rakkoo wayirraa qabaattan rakkoo kana nu goote jedha kanaan achitti gurraachummaa yoo taate uumaa rabbiiti namarraa buqqisuu hin dandeessu kan kee gartee kisinillee rabbitu uume kasiillee rabbitu uume ammoo gaa warroonni waan kanarra dhaabbatanii dubbatan rabbinillee gubbatti sodaadha haddaati kasii dubbatte malee boru qooda waan rabbi si dura si qoode hin beektu ganni yoo taate nu oli naamusoituudhaallee kabaja qabdi safuu qabdi uumaa qabdi duudhaa qabdi Oromoo mataa Oromoo oli qabdee deemti gabbaatee Oromoo sagalee taate ati maqaa Oromooti sagalee ta'uu fi miti maqaa kan keetiin ka biyyi badaa jirtuun jechuudha. Kanaafuu ganni kabajatu malaa fi kun nurraa hin malu sila isiin nu kaleessa biyya namaa keessatti sagalee namaa ta'aatiin turte hadha jijjiiraa jirti jijjiirama isin irra jijjiirtu kana silaa maddii dhaabbattanii maaltu sirraa hanqatte kaleessa nuuf jecha waa meeqa taate kaleessa nuuf jecha iyyaa turte maaltu sirraa hanqatettanii bira dhaabbattan sila asirra wanti tokko wanti makkiyatillee wanti asirra dhageeti. Nama yeroo baay'ee muciyyoo tana jala deemee si hordofu tana durallee dubbatteetiin turte jala deemanii gaafa isiin bakka addaa deemtu suuraa duubaan kaasuu miidiyaa kanarra fidanii ittiin arrabsiisuu ittiin cabsu waan kana yoo irraa dhaabdan irraa dhaaba maalummaa eenyummaa isii duubarraan jiru kan maqaa isii balleessu yeroo baay'ee akkas godhu waan kanatti yaadaniiti kaameraa jazbaa duubatti deebisanii aduu keessa dhaabanii akkasitti isii cinaa garagaltee dhaabbattee ilaaltu isii akka barbaadde dhaabattu fidanii gara hawaasa keessatti geessuun hamilee isii cabsuu barbaadaniiti bakka kanaa isii buqqisuu barbaadaniiti jechuudha namoota waan akkanaa kana hojjettan ammallee akka nama tokkotti isinitti dhaabbatta waan kanarraa dhaabbadhaa yookaan eebalu jennee gabbaanee miidiyaa irratti isin dubbachuun keessanii nafu jechuudha kanaafuu ganiti ati eenyu yoo oli hamileen kan keessin cabin dubartii hamileen cabdu yoo miti ati nama jabduudha nama kaayoo qabu nama safuu qabu eenyu ol bareeda eenyu ol beek jaalattanii jibbitanitti illee bareedannaan illee ganniin eenyu oli beekumsaan illee eenyu oli naamusaan illee eenyu oli
kanaaf sitti dhagamis hin jechuu barbaade dabaree nama biraati laata silaa oo dubbanne laakkoyne fituu hin dandeenyu jechuudha wanti isin ilmaan oromoo taate Odaa kanaaf odaa tanaa gari. yaa akkasiiti dubbadha. Tole galatuma ganni ko akkam jirtu fayyaa keessanii. Anaan wanta na gaddisiisaa jiru tokkotu jira. Silaa hin bitamne jennee haasofna maakinistuu dubbatteetti sirriitti garuu irma dabaleen dubbadhaa jireetan. Hin bitamne adiin nu hin binne jennee haasofna Slavery ofirratti maaliif waamnaan jedha. Xinnoo turtanii akkuma warri adii sun akka godhanitti mana fincaanii tokkoon fayyadamnu adda adda nuuf